banattanii karaa dogoggoraatiin viidiyoo maxxansaa jirtan koopiraayitiin kanaa kan dhufee chaanaala keessan yeroo hedduu irratti ta'aa turtan yeroo gabaabaa keessatti isin irratti gubuu danda'a. Koopiraayit kileemiin koopiraayit straayikiin maal? Koopiraayitiin kileemii yeroo siif kennillee koopiraayit straayikiin marsaa sadaffaa irratti chaanaaliin keessa irratti cufama. Namoonni yuutuubii banattanii jirtanuuf namoonni yuutuubii banachuuf deemtan of eeggannoo gochuudhaan yuutuubii irratti viidiyoo isin fe'aa jirtan kanaa sirrii hin taane garuu har'aa viidiyoo tokko fidadheen dhufe kan koopiraayitii qabu akkuma argaa jirtan kunoo koopiraayitii narratti fidee jira jechuudha. Viidiyoon kun koopiraayit kileemii narratti fidee jira. Egaan kabajamtoota hordoftoota maatiiwwan chaanaalii Riyooshaa fi akkam jirtan fagoo fi dhihoodha kanneen na daawwachaa jirtan koopiraayitii kanarraa akka of eegdan koopiraayit kileem koopiraayit straayikiin yeroo gabaabaa keessa marsaa 3 irratti dhufnaan chaanaalli kee achumaan sirratti qollofama. Viidiyoo karaa kamiin gadhiifattan karaa kamiin asirratti 1 2 3 4 5 shanan kun asirratti guddina yuutuubii keessan saffisaan dafee akka guddatu asirratti godhama. Maallaqa yuutuubii irratti dalagattan asirratti itti eda'achuu beeksisni itti baay'atuun asirratti godhama. Wanni hundinuu asirratti godhama. Karaan sirrii ta'e karaa kanaan yoo gadhiifattan qofaadha. Viidiyoo obboleewwan kiyyaa yuutuubii irratti yeroo dheeraa ta'abdanii kan yuutuubiin isin irratti cufamu koopiraayitii sagalee qofaan seenuudha. Kana irratti namni keenya hedduun miidhamaa jira. Kunoo akkuma agartan viidiyoon kun ammallee gadi hin buune koopiraayit kileem jechuu naa barreessee jira garuu ammallee hin dabarfanne. Viidiyoon kun maalirraa akka dhufe isin agarsiisa. Gana viidiyoo kana gubeetan indegana isin agarsiisa. Amma viidiyoo kana gubeen jira otuu inni yuutuubii kiyya irratti hin fe'amne ammallee. Ifa isiniif ta'e yuutuubii kiyya irratti hin fe'amne garuu gubeen jira. Asirratti kunoo koopiraayit kileem jedhee diimaan itti bobeessee jira. Viidiyoo karaa kanaan gadhiifannaan namni kamillee koopiraayitiin tokko yuutuubii keessa irratti seenuu hin danda'u. Akkanatti diimaa bobeessee yoo jedhee asirratti kunoo koopiraayit kileem jedhee jira. Kunoo asirratti murtanii keessaa baasuu hin dandeessani kun diimaa bobeessinaan yuutuubii keessan irratti rakkoo guddaa dhufa. Koopiraayitiin akkamitti keessaa baha akkamitti bilbila viidiyoo yeroo waraabdu sagalee nama koopiraayitii qabu tokko bilbila biraarraa namni si bira taa'u fedhu jiippaasii keessaa ta'u sagalee koopiraayitii qabu tokko viidiyoo sagalee ati waraabdu sana keessa yoo bu'e bilbila keerraa miti viidiyoo namaatii miti sagaleen koopiraayitii irratti dhufa. Amma kun sagalee acaaluu bilbila biraarraa taphataa ruutuyyee asirratti fe'ee jennaan sagalee an viidiyoo waraabaa jedhu dhaga'ama natti dhufe. Kanaafuu keessatti faa sagaleen acaaluu hundeessaa koopiraayitii irratti koopiraayitii godhamee jira. Bakka hedduutti koopiraayitii namarratti fidaa jira. Maatiiwwan chaanaalii kiyyaa har'a waa'ee koopiraayitii viidiyoo akkaataa isin upload gootan sirriitti isin agarsiisa. Na faana bu'a. Kanneen bakka karaa feesbuukii fi karaa tiktookiin na hordofaa jirtan linkii as gubbaa jiru tuquudhaan chaanaala Riyooshaa fi jalatti viidiyoo guutuu isiniif maxxansa. Kanneen TikTok irratti na hordofaa jirtan profaayilii gad tuquudhaan yuutuubii Riyooshaa fi jalatti baradhaa. Kanneen yuutuubii jalatti immoo eeggataa jirtan kottaa na hordofaa. Karaa sirrii ta'een viidiyoo gadhiifachuun kabajamtoota obboleewwan kiyyaa jalqaba irratti eekkasaa keessan isin agarsiisa. Tokko lama jedheen isin agarsiisa. Viidiyoo karaa sirriidhaan har'a yuutuubii irratti gadhiifachuu koopiraayitii malee karaa tokko cinqii tokko malee karaa kanaan gadhiifadhaa. Antanii namoonni hin galleef yoo jiraate suutaan isin agarsiisa. Google Chrome kunoo Google Chrome isa jedhu keessa gad seentani. Yeroo akkanatti isinii fidee YouTube jechuu asirratti isinii fida. Yoo asirratti immoo isinii fidee bakka sarchii kanatti yoo asirratti mallattoo YouTube isin finne la asirratti yoo mallattoo YouTube isinii hin finne asirra bakka sarchii kana xuxxaniitiyyee YouTube jettanii barreessitani. youtube.com jettanii amma fakkeenyaaf youtube.com jettanii barreessitanii go itti gootanii amma ni barbaadee fida. Wagga inni akkanatti barbaadee fidee isinii fidee jira miti. Kunoo gaara gubbaa irratti akkana tuqattani tuqaa 3 kiroomii keessaan diskitooppii saayitii yookaan bakka mallattoo televiziyoonaa yookaan kompiitaraa kan akkana rukuttanii guddifattani. Amma naa guddatee jira. Ifa isiniif ta'eera. Isiniif galaa jira. Hubataa jirtanii warri yuutuubii irra dalagataa jirtan akkasiin eeggatan gizee inni akkanatti naa fidee amma yuutuubiin akkanatti naa fidee jira. Kunoo gaara gubbaa mallattoo wayii jirti. Kunoo mallattoo
profaayilii kiyya irratti dabalee bakka waa diimtuun jirtu kana adda baree bakka sagalee qabanu jedduu wanti wayii jetti bal'atoon viidiyoo wayii. Isii akkana xuxxani. Asirratti na hubadhaa. Asirratti mee keessaa ba'ee isin agarsiisa. Namoonni bilbi asirratti isiniif galuu dide waan gootanu namoonni isiniif galuu dide hedduun keessa wayii YouTube studio isa argattan kana gubaa irraa. Ifa isiniif ta'ee YouTube studio kana irraa gubaa ka'aati achiin seenaa. Namoonni immoo YouTube studio hin gubnu jettanii kunoo akka ammaatti mallattoo kana gadi xuxxanii kaatanii upload video isiitu kana cimsanii gadi qabdan harkaan. Anamma gubuun barbaanne achi ka'ee kunoo isa gubbaa kana open no isiitu kana akkana gachu kaaftani. Achi gisee cuqaaftanii kaatanii kunoo gama jaleetti YouTube diddiimaa sadii isinii fidee X irra kaa'e tokko. Isin immoo isa X hin qabne kana xuxxani. Warri YouTube studio irraa gubdanii kana isin hin geessu qaxitaama isin xuxxanii fidanii. Kana booda gisee kana xuxxanii sadii maal jettanii kunoo mallattoo kana fidaa isii kana bulletti kana akkana gachu kaaftani. Ammas immoo faayil seedhu kana filattani. Sana booda kunoo video fetan gallery keessa xuxxanii yoo fetan immoo bakkuma video keessanii isin fakkuma fetan video keessan akkana gad tuqattan irratti. Amma achi seenaa argaa. Videoon copyright qaba isinin agarsiisa mee. Baay'ee tokko isin agarsiisa. Gizee asirratti dhufee na eegadha. Jalqaba kana irratti barreeffama isinii dhufu kana isa gubbaa kana title yookaan waan barreeffama waan sila hojjechuu dhaatan sana isa kana akkana irraa qabdanii naan irraa haqxani kana. Haqxanii tokko kana taa'itanii tumiti amma waan fetan barreetan asirratti waa'ee maali waan barsiisaatan yookaan waan hojjechuu jiraatan sana fakkeenyaaf hammaan riyoo jedhu maaliif barsiisaan jiru kana isinii jedheetan malee dirqama inni lammataa kun immoo descriptionidha. Description jechuun ajjala websaayitii liinkii barreeffama waan fetan barreessuu dandeessani. Yoo dhiiftanis rakkoon qabu garuu yoo barreessan baay'ee gaariidha. Ishee itti dabarfattanii sana rakkoon qabu. Asirratti kunoo Tampineelii godhachuu mallattoo footoo kana yoo akkana gad xuxxani yoo inni dide ammas gad cuqaaftanii dhaxxanii gizee isin akkana keessa isin geessa dhaxxanii footoo fudhatte itti xuxxanii dhuftanii qaxxataa isin fidanni ifa isiniif ta'ee amma tokko dhee isin agarsiisu mee. Amma ani kunoo footoo wayi tokkuma itti tuqa zimmi jedhee amma naa seenee jira jechuudha. Footoo akkuma argaa jirtan naa seenee jira. An zimmi jedheetuma. Inni ittaanu playlistiidha. Playlistii immoo asirra akkana gad cuqaaftanii kunoo bakka itti galchuu feetan sana akkana gad cuqaaftanii. Yoo hin feene immoo new playlistii seettu kana xuxxaniitiyyi kan biraa banachuu hin dandeessanii kuni dirqamaa miti garuu YouTube keessanii baay'ee gaariidha. Sirreeffachuu hin dandeessan. Inni ittaanu ni dirqamaa kunoo asirra yesiif noo kanarratti isin kana ciqqeettanii noo isii gadi irra kaa'attanii ni beektan jedhee yaada. Sana booda isii gadi garagaltee kana xiyyeetti kana rukuttanii yesiif noon bakka lamatti ni fida. Sana booda show more iseettu kana akkana gar rukuttanii. Ifa isiniif ta'ana miti isinii galaara miti garuu akka viidiyoo hin dheeranneefani. Asirratti wanti murteessaan taagii jechuun asirratti taagiin kun maaliif fayyada beektanii? Taagiin kun fakkeenyaaf YouTube irratti wanti namni search godhu wanti namni search godhee barreessu search gochuun fakkeenyaaf amma nam tokko wanna fedhe aappii waan fedhe yoo barreesse isin asirratti kunoo taagii kana fakkeenyaaf aappii yoo jedhee barreesse amma aappii jalqaba maqaa keessan barreessan aappii jedhee barreesse miti bakka garaagarii kana bakka go bakka waa search godhannu kunoo bakka news jetti kana isii kana akkana cuqaan eda'uu fuulduree kaa'ee jira. Waan feetan asirratti barreessan haga 500 wama feetan barreessan asirratti wama feetan. Maaliif waan viidiyoo cha keessaa yoo nyaata ta'es waa'ee nyaataa waa'ee shunkurtaa waan sana namni YouTube irratti gizee dhaqee waan sana barreesse achumaan bahaaf keessantu bahaaf. Inni ittaanu kun immoo inni gadii kun immoo languageidha. Inni Oromoo jechuu filattan isa kan xuxxanii gitan jettan akkana ol harkiftanii jettan Oromoo kan jedhu jira keessa. Oromoo kan jedhu jira. Oromoo barbaadaniiti irratti rukutattani Oromoo kan jedhu gadi dabarfanna. Rakkoon qabu kana hin beektan jedhee yaada. Inni ittaanu kun immoo guyyaa taarika jechuudha. Guyyaa isaa akkana yoo gara rukuttan isa ittaanu kana kunoo asirratti arra guyyaan 16 inni iyyuu isiniif kaa'a 16 irratti rukuttani isiniif seenee jira. Kalaas kan biraallee rakkoo hin qabu asirratti kaataagoriin isaa asirratti anan kiyya entertainment irra jira keessa waan barbaadde irra kaa'attanii sana yeroo biraatti deebina akka viidiyoo hin dheeranne. Inni gadii kun immoo koomentiidha. Koomentii isinii isa olii kana irra kaa'attan isa kanarra. Maaliif akka namni hundi barreessu kun garuu wanni hedduu qaba. Asirratti beekan kutee isin barsiisaara malee waan bakka rakkoo qofan isin barsiisaara. Agartanii amma asirratti wanti isin hubachuu guddaa qabdanu yeroo viidiyoo gadhiifattanii
eessatti lakkaa'a jalee kanatti lakkaa'a jechuudha. An kiyya amma lakkaa'ee fixee jira malee jalee kanatti lakkaa'a. Namoonni hedduu kanatti isiniin galu. Amma koppiraayitii fidee jira miti koo garuu fixee jira jechuudha lakkaa'ee fixee jira. Tayyib amma isatti aanuti dabarfanna. Kunoo niikisti kan jettu jalee kana jirti isii kana rukuttanii eessatti dabarfatan bakka maallaqaatti dabarfatee jira amma. Bakka maallaqaa akkatti dabarfatee jira akkana gar rukuttanii bakka maallaqaa kiyya amma koppiraayitii waan qabuuf oonii ta'uu dide. Gizee akkana gar rukuttanii bakka maallaqaa bakka isii diimtuu kana kunoodha bakka isii diimtuu kana yoo rukuttanii xiyyattee kana rukuttanii ofii fi oonii isinii fida isin oonii irra kaattan achumaan banaa ta'a. Isiniif ta'e hin dabarfattani. Akkana dabarfattani. Gizee isin akkana dabarfattani asirratti amma waa shan isiniif warri montaayizii taatanii beektanii warri montaayizii taane immoo asirratti Oromoo isa jedhu hin jijjiiranne asirratti. Osoon Oromoo irra kaa'adhe asirratti sakkan Oromoo jedhee barreessu na gaafata waan fedhe barreessu na gaafata. Inni itti aanu kun inni jedhu lamaanii kuni kana rakkoon qabu keessa galtaniiti viidiyoo bakka viidiyoo xuxxaniiti viidiyoo irra kaa'attani. Inni gadii kunis rakkoon qabu waan dirqamaatii miti kun. Hin godhattani garuu dirqamaa miti. Dirqama raayitii isinii gochuu qaba. Inni itti aanu innan dhufeef kunoo koppiraayitii isa kana gaala. Agartanii koppiraayitii as darba viidiyoon keessan haga inni bakki diimaan jirtu kun haga inni bakki diimaan jirtu kun raayitii kaa'utti hin dabarfattanu. Inni yoo asitti lakkaa'ee gargadiinatti lakkaa'ee dhibba guute yoo asitti lakkaa'ee dhibba guute gaara kana raayitii godha. Raayitii akkamii isa akka gama taayitilii gama dhumaa kana raayitii godha. Ifa isiniif ta'e raayitii godha malee diimaan bobeessu. Amma diimaa bobeessee jira waan koppiraayitii qabuuf diimaa bobeessee jira amma. Ifa isiniif ta'e garuu hin gadhiifamne ammallee. Amma koppiraayitii akkatti murameef keessaan baafama garuu bakka itti muran osoo amma bakka itti muran isin agarsiisu osoo hin taane yeroo biraan isin agarsiisa waa'ee muruu kana murameef hin baafama. Sana booda gizee inni akka diimaatti isinitti bobeessite hin dabarfattani. Yoo inni immoo diimaan bobeessine yoo raayitii qabaa raayitii bulee isiniif kaa'ee kunoo isa gama kana dhooftaniiti isii kana dhooftanii erga isii kana dhooftanii kaatanii kunoo isii gadi kana rukuttani isin public jettu kana bakka xiyyeetti qabe kana irra godhattani public jettu. Isiin xiyyeetti qabe kana isiirra godhattanii sana booda kunoo gama jalee kanatti paablishi akkasin paablikii gootan yookaan akkasin gadhiiftan isin gaafata jalee kanatti jechuun jalee kanatti gizee dhuftanii raayitii irratti gootanii kaatanii isi paablikeetti hargatanii kaatanii gama jalee kana dhuftanii achumaan kutee jira jechuudha. An amma maaliif hin goone amma koppiraayitii qaba yuutuubii jalatti dabarsuun barbaadu waan ta'e jennaan dhiise. Ifa isiniif ta'eera jedhee yaada. Inni akkeessaa murteessaa warri montaayiz taatan akkanatti wanna tokko dabalata garuu waan koppiraayitii qabuu fi viidiyoon fiduu dide malee. Kana keessa bakka takka bakka guddina chaanaalii keenyaaf malu bakka takka yeroo biraan irra deebi'a. Kun garuu waa'ee koppiraayitii waan ta'eef amma gaa koppiraayitii nurratti dhufe akkamiin keessaa baafnaa jettani. Amma diimaa gizeen irratti bobeesse hin dhiiftani. Isaan immoo gubdani asiin gubuu waan hin beekneef keessaa murachuu waan hin beekneef okkee walakkaa dhooftanii keessaa baatani. Amma viidiyoon kiyyan gadhiifamne miti ammallee okkee walakkaa dhooftanii keessaa baatanii yuutuubii istiidiyoo keessa seentani. Gizeen yuutuubii istiidiyoo keessa seenne yuutuubii istiidiyoo keessa seenne meemee viidiyoon sun jira moo hin jiru. Kunoo koppiraayitii kileem jedheetiyyi hin gadhiifamne ammallee akkana taa'uu jira. Kanaafuu akkamiin godhaan kunoo tuqaa sadeen dura tuqee dileeti seettu kana akkana tuqa. Dileeti badee jira irraa kalaas irraa badee jira. Ifa isiniif ta'e amma irraa kutee jira bakka viidiyoon sun. Osoon immoo gadhiise sila gadhiifameera amma garuu irraa kutee jira kalaas. Akkanatti irraa baaftanii viidiyoo keessan. Obboleewwan kiyyaa ifa isinii ta'e jedhee yaada. Akkanatti yoo gadhiifattan koppiraayitii isinirratti dhufuu danda'u akkasiin koppiraayitii murtanii keessaa baaftan yeroo biraan isin agarsiisa. Kabajamtoota obboleewwan kiyyaa galatoomaa ulfaadha nagaannaa jiraadha.